Maanguddoon Oromoo akkas jedha. Ilmi namaa gaafa dhalatu tokko gurra qabatee dhalata. Tokko garaa qabatee dhalata. Inni gurra qabatee dhalatu saba isaaf karaa barnootaa taatu, karaa siyaasaa taatu, saba isaa waan gurguddaa hojjetee addunyaa kanarraa darba. Inni garaa qabatee dhalatu saba isaa gurguree, aadaa isaa gurguree, eenyummaa isaa gurguree garaa isaaf jiraatee addunyaa kana irraa darba. Lachuufuu seenaadha. Egaa nuti kan garaaf jiraatee, kan garaaf du'e irraa bu'aan qabna. Kan saba isaaf hojjetee, saba isaaf ofii isaa dabarsee kennee darbe irratti kan irratti dubbannu. Qophii kana keessatti seenaa gootota Oromoo waliin ilaalla. Egaa Oromoon gootota hedduu qabdi. Goototni Oromoo karaa siyaasaas, karaa barnootaas saba isaaniif qabsaanii, saba isaaniif hanga gatii lubbuu kaffalanii darban hedduu qabdi. Nullee seenaa gootota Oromoo kana waliin daawwannee walitti deebina. Lolli Calanqoo lola ittisa imala garboonfattoota nafxanyaa ture. Lolli kun amajjii 6 bara 1887 humna Minilikiin hoogganamuu fi uummata Oromoo Oromiyaa ba'aa jiraatan kanneen gooticha Bakar Waareetiin hoogganamu gidduutti taasifame. Bakar Waaree kan dhalate aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixii jedhamutti. Bakar Waaree gumii bultumaa karraa baafdoorii baarentummaa keessatti qondaala guddaa birmajjii yeroo sanaa ture. Keessattuu dhadhacha mooraa Fuguggii kan teessuma mana bultii gurguddaa 12 ala Nunnuu Meettaa, Diiramuu, Gooloo, Buubbuu, Abbayya, Galaan, Abbaadoo, Eeree, Kaakkoo, Arroojjii, Guttayyaa keessatti haala sochii siyaasaa fi hawaasummaa irratti adda durummaadhaan murtii yookiin hooggansa kennaa ture. Gootichi kun nama cimaa gootummaa hayyummaa fi dandeettii hooggansaa jalqabumaan horatee ture. Gootichi kun seenaaf faaruu Oromoo keessattuu bakka kamittuu faarfamaa jira. Fakkeenyaaf warri dubartootaa yookiin hawwan eenyummaa gooticha kanaa ibsuudhaaf illee keessatti akka jedhanii faarsan. Baddaa Bakar Waaree yaa ba'eessa namaa osoo si deessee haati maraa lamaa jechuudhaan faarsu. Warri dhiirotaa ammoo dhiichisa keessatti akka jechuun Bakar Waaree faarsu. Hennuwwaa gamnummaan dubbiin jalaan galtuu yoo arjummaa taates dhaabee biraan galtu gootummaa duraanii roorroo ittiin galtuu Bakariin tuttuqnaan killee dhagaan loltuu jechuun dhiironni faarsu. Bakar Waaree seenaa qabsoo Oromoo keessatti waan hedduu yaadatama. Keessaayyuu Oromootni Oromiyaa ba'aa keessa jiraatan ilmaan yookiin ijoolleen Arfanqalloo, Dhagaa Obboroo, Baabilee, Alaa fi ijoolleen Aaniyyaa, Sadachaa fi Koddollee lola weerartoota nafxanyaa ofirraa ittisuuf godhamu irratti hoogganaan waraanaa saba Oromoo eenyu akka ta'u eega marii godhatanii booda abbaa duulaa kan isaan hoogganu akka Bakar Waaree ta'uu filatan. Mariin kun kan taasifame egaa ergan miila qalaa abbaa gadaa yeroo sanii Wadayyaa Galmoo Kormoossoo irraa mooraa Funguggiitti isaan geesse booda ture. Filannoo kana irratti sooreeyyiin bebbeekamuun gosootni bakka bu'an kan argaman yommuu ta'u isaanis Anniyyaa irraa Araggayyaa, Arfanqalloo irraa Wadayyaa Galmoo, Kormoossoo Orfoo, Katabee Wadayyaa, Dhugaa fi Maariyyee yommuu ta'u kanneen keessaas Araggayyaa fi Wadayyaa Galmoo Amiir Abdullahiin Amiir Adaree waliin ta'anii haala waliin galan waraana kana akka hoogganan gaafatan. Ta'us Amirtichi tole hin jenne. Sababiin isaa yeroo sanatti Amirtichi abbaan isaa kan deeggarsa Oromoo qabu mootummaa Gibsii waliin aangoo irraa fonqolchee gara aangootti dhufuu isaa yeroo xiqqoo waan ta'eef haala waliigalaa waraana sana hoogganuu hin dandeenye. Adeemsi qophii leenjii waraanaatiin wal qabatee garee waraana yookiin loltoota weerartoota nafxanyootaa kana loluuf qophaa'anis bakka sadiitti qoodamu. Gareen tokkoffaan garee murtii guutoo jedhamu. Gareen kun akkuma maqaa isaarraa hubannutti garee isa olaanaa fi hanga murtii isaanii guutummaa fixuu humna diinaa dura dhaabbachuun kan falmatu jechuudha. Garee kanaafis leenjiin kennamu baay'ee cimaa jedhamee himama. Fakkeenyaaf waraana eeboo fi gaachana qabatanii farda yaabbatanii ari'uudhaan osoo fardi fiigaa jiru farda garaa jala naanna'uudhaan iddii lafa akka kaasan gocha leenjiin kennamaafii jedhama. Hoogganaan waraana murtii guutoo Bakar Waareetis leenjiin garee kanaa waliin akka fudhatu himama. Iddoon leenjiin itti kennamaafii tures aanaa Gurrawaa, Radda Yaayyaa bakka Gambeelaa jedhamuttii fi fiixee gaara mul'ataa bakka Dambal Mootii Gaaraa jedhamutti nama maqaan isaa Lallabaa Liyoo jedhamuun akka leenjifaman himama. Gareen lammaffaan garee Raaree jedhamu.
Gareen kunis akkuma garee murtii guutootiin fardaan leenji'an ta'ullee leenjiin garee kanaa kennamu akka leenjii garee murtii guutootii kennamuu miti. Gareen kun leenjii iddoon itti fudhatee aanaa Gurroowwaa naannoo rakkoo Baarzaalaa bakka Raaree jedhamutti yommuu ta'u leenjisaan garee tanaas Riyaa jedhamuun beekama. Gareen sadaffaa garee qeerroo jedhamu yommuu ta'u gareen kunis nagayaa eegduu yookiin poolisii naannoo jedhamuun beekama. Fakkeenyaaf yeroo gareen murtii guutoo fi Raaree diina isaanii waliin dirree waraanaa irratti falmii gochaa jiran akka diinni kun kallattii biraatiin ittiin dhufneef warreen eegan jedhama. Leenjiin garee kanaa kennamus sochii qaamaa dabalatee akka bifa kaaraatee ammayyaa fakkeessanii muka jajjabaa kanneen akka ejersaa dhummuchaa cabsuudhaan leenjii fudhatan jedhama. Akkasumas meeshaa waraanni kan gareen kun ittiin lolu xiyyaa, mencaa fi kan akka qottoo, wacafaa, dhagaa furguggisuu fi kan kana fakkaataniin lolu. Leenjisaan garee kanaas akkuma garee Raareetti Riyaa jedhamuun beekama. Lolli calii calankoo irratti geggeeffame irratti gootichi hoogganaa waraana Oromoo ta'ee Bakar Waaree gootummaa fi onnee qabeessummaa isaarraa kan ka'e miilla isaa kan irraa cite osoo of hin dhaga'iin hanga lolli goolabamuu ga'utti kan ture ta'uu isaati himama. Miilli isaa eessattii fi akkamitti akka irraa cite waan beekamu waan hin jirreef achi buutee ta'e. Warri Harargees akka afoola yookiin mammaaksaatti jecha kana itti fayyadamuun wanta sabadee hin argamne takka achi buutee miilla Bakar Waaree jechuun dubbatu. Yaadannoon gooticha kanaa fi siidaan yaadannoo farda isaa waliin siidaa yaadannoo wareegamtoota calankoo kan dhiyeenya kana eebbifame keessatti ijaarameefii jira. Gama kaaniin tulluun fuuldura iddoo siidaan itti ijaaramee gamatti argamu durumarra tulluu Bakar Waaree jedhamuun beekamti. Waraana murtii guutoo kan isaan hoogganamutu achirra qubatee ture jedhama. Harargees gaafa mammaakuu achi buuteen kee dhabame akka miilla Bakar Waaree jedha. Artisti keenya qaalii jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaallee gaafa sirba isaa keessatti gooticha Bakar Waaree nu yaadachiisu achi buuteen kee dhabame akka miilla Bakar Waaree jechuun sirba. Torban seenaa gootota Oromoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.